Hayyee Oromoo assalamu alaikum akkam jirtan nagahaa aradhaas tokko siriidhaaf hangaasaa gartee akka nadhootti asirra gahee haasa'u agartee qaamni isaa farshoo malee hin daleenye asirra taa'ee soomana guddaa gartee addunyaan yaa rabbi jette inni asirra gahee farshoo dhugee Jawaar irraa haasa'u tanaqa waraabeessa ammallee isin geenye foon nyaatuun foon Oromoo teessee nyaatu jirta. Oromoo yoo gargaaruu barbaadde ganda keessa deettee warra miila hin qabne miskiinota warra waan nyaatu qabne isaan maan gargaara idda gartee Jawaar jettee asirra haasa'utti. Amma ati kan poolitikaan haasa'a jechuudha. Poolitikaa namni haasa'u likkitti haasa'a maqaa namaa hin tuqu. Jawaar hin tuqin Jawaar sirra caala. Kanaafuu Jawaar idda jettu dhiisi Jawaar sirra caala Jawaar dhiira akka dhiiratti taa'ee dalagu jira. So tanaafuu guyyaa tokko illee Prime Minister tahee siifillee dabarsuu danda'a. Ati ifuu hidhamtee jirta. Gartee silaa gartee akka dhiiratti teesseetuma ofiisuma keessa akka namatti maan daleenime idda gartee Jawaar irraa haasa'utu. Bakka dalagaan ta'e Jawaaruma arrabsi jaanii maallaqa sii hafalanii. Firraadhiis Jawaar sii gahe haati Jawaar akkana Jawaar dhiiraa miti Jawaar akkas jettee irraa haasa'udha. Aboo firraadhiis mee amma Jawaar sii gahe waan biroo dalage miskiinota ganda keessa deebii helpi godhimee ati akka dhiiratti irraa gargaaribee nama ganda keessa miskiinota ganda keessa gartee miidhaa hin qabne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandela Nuran Jama Makarrai cafe yaada gaarii nuwaaf darra hedduu galatoomne namu tanakoota biyya fi keessa jiru kanaannoo fi hunda balaaleffatu qaba akkasumaanillee tanaka Jaafar Ali fi tanaka Hangaasa fi Jaafar Ali duraan seenaa isaa hedduu takkan jaaladha oduu miila bakar waa hedduu jala caqasaan ture. Booda kana deemee achi seenee garuu waan takka seenanii deeggaruu rakkoon qabu nama arrabsuun rakkoo guddoo Profeesaroota keenya fa'aa kan inni katti arrabsu kanaaf tanakaa kana qeerroo biyyaatiif dabarsii yaada kan qeerroo biraan gahi Profeesara gugurdaa manguddoota nuti qabnu waan arrabsaa jiruuf xiqqeessaa jiruuf akka if adabuu qeerroon akka akeekkachiisa gootuuf biraan gahi kasaan bira dabree oduu isaatiif ammoo caffee siifi falmataa biroo akka Politika organichi darbe isini dubbii reessaniin abda bachiiftan abdiin isin irraa qaba. Bayan Sheekhatin Jamaa jiraata magaalaa Makkaati. Nuti akka ilmaan harargee tokkotti Jaafar Aliitii fi taarikaan bakka nu buusu hin danda'anii wanni itti qoyaate dabarfatu barbaade nuti ilmaan harargeedhaa keessafuu durri nama mana ifii qulqulleessee ala gabbaya duraan dursee taarikaa fi Jaafar Alii qulqulleessineet qabsoo ummaa kutaa biratti dabarran jaagalatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada tokkoon qaba cafee yaanni nani qabu maali yoo jette ummanni sadeen harargee jusan sila harargee bikkan buu yoomiyyuu taanaan harargee bikka buu hin dandeenye wanni isaan harargee bikkan buuneefis sila garuu isaan kun sanyii sooreysaa jaanii maquma jaarraa abbaa gadaa sila lafa kaayanii natti tola isaan bitamtoota nullee bikka harargeellee bikka dumbu'an harargees bikka buu hin dandeenye. Kanaafuu Jaafar Aliitis tahee Hangaasaas tahee ani isa kan maqaa isaa biyyaa hin beeku maqaa isaati eenyu kan uffata dhalaa uffatee liivii dhufu sanka isa sanjee hundi isaatiitu harargee bikkan bu'anii jechuudha. Kanaafuu maqaa harargee silaa balleessuu baatanii dasna ta'a.
عليكم ورحمة الله وبركاته. شافي خينيا كمين أجي عفياد أجرتا. شافي خينيا اللي تسرتي نما سدين مرميك أب. نمن سدين مرميك أبو كغرتي حرار جيتي هنگا صافي جافر ليتي في كأبوتات. جرى سدين كون حرار جي بكمبواني إنجا. أكمل حرار جي بكمبونو جنة. جرى سدين قسم ما دافي والجلا يا هدو قرطكو قبته والجلا يا أتي كنغرتي يلا ديما إساني في سهركرو خطاجرو خون ورين قصصاني تنبيجان. تبيخوك أبدا والرمان ديا تاي على تاي خنقرتي بيجو ترى كاي سجلو بخن بيجا لا كاي سجلو خنقرتي يلا ديمي هركا قرتي فيسبوك رارو كوتا فيجلو هنقا صاحب جافر اللي قوتا جاركا تما فيجلو قصة إسانيتي المانا فرانك الله تي في إتو في أمبن هركا قيسان كبا نو تقول كل يومو تانان فوز دور خينيا أبا وجي جوار ماما دي وجي جوار ماما بلچه جوار ماما بلچه في داود إبسا بلچه في جال مران بلچه نو تي مران كم ayam shay oromon kulkullu nu bulchuu bicha barbaana nuti kagartee harki isaa dhiigaan illaa qamin jarri hattuun gosummaa deeggar wal jalaa gosummaa farka olee rukutu nuti bikkanun bu'u nuti yoomuu taanaan harargeen qulqullu harki keenya ilmaan oromoo warri kutaa kudha takka akka ilmaan harargee kana gowwa yattanii qubannutti illaan gowwaan jaras wal jala deemee harka walii rukutaa jiru warreen gosa takkaa tana malee nuti ilmaan afran qalloo qulqulluudha hanja yoomuu taanaan tanaafuu ilmaan oromoo kutaan kudha takka maqaanum balleessina rabbi sodaadha hangaasaa fi haabbutaa jaafarali warra tokko nuti waan takka illee nurraa hin qaban nuti isaanillee hin beenu oromoo fillee bikkan bu'anii harargee fillee bikkan bu'anii afran qalloo bikkan bu'anii ituu bikkan bu'anii humbanna bikkan bu'anii jechuudha kanaafuu nuti qulqulluudha ani isiniin jakka intala harargee takkatti harargee yoomuu taanaan gootaa if duubas illee hin deebitu nuti yoomuu ka deeggaraa jirru akkuma kutaa kudha tokkootti isinuma wajjin jirra jawaaruma deeggaraa jira warri gartee ammoo feesbuuk irra bee akkas afaan banaa jiru kun warreen gosa isaanii ta'etu harargeen guutuu badhaadhina wajjin jirti harkatumaa jira malee nuti yoomuu taanaan isaanii wajjin jirru jechuudha tanaafuu ilmaan harargeetti akka quballaanneen isin sagaleellee isin dheeresseedha dhiifamaa wajjin. يا ذاكرة وسيتي جماعة تنخا في جعفر لي أورمو هرجي في كم ويشور بعديتي تنخا نمني أورمو أدان قدو خيسات شورو قد وقت تنخا خن أورمو بريان كينيا ولا قاتين المام مشينري دا المام بنجلا قدتن جي نمني الرفسو آدان تيني ولدا أكيد تمال تانو ولدا أكيد تحاسو ينو ولدا وانو دي خيني ولدا فنان خيني ولدا جي نمني كتنخا دا أورمو أدان قدو خن خطا بكبودي شيء جندا خيسة دلتي بالسديمه هو بكمبو يشور بعديت أكاس ما جافر اللي تيجي جتة سلا دانيال كبرتونجو إنني سكيرو أورما وليك أبي جملة دان جرسها خنيجين جراسة في هوتيل خيسة جرقوها بكبو ملء أمة أورما بكمبو نتي أكا أورما هرجتي وان قبصوينو كم نك أورميت قبصوينو ملء نمنك قبصاه هندي خطا لكن قبصاه akka khutatti harargummaadha waan dhabne qabnu akka oromiyaatti waan dhabne qabnu malee diinni kan nudduuluuf harargummaadhaan nudduulu osoo hin ta'in oromummaa teenyaan nudduulu jira nutis oromummaadhaan qabsoofna har'aas taanaan borus akkasii cafeeraamis deekoomentarii kana qopheessuuf hedduu galtuutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ani ammoo dhaamsi xiyya tokkoo fi tokko qofa okkotee gurra hin qabne gurra ittiin godhanii jette oromoon hoggaa haasoytu saniifuu tanaka jaarsa shanyoo gaafa hin qabne san eenyu gaa maqaansaa ka gaafa hin qabne san gaafa hin qabu jaafar ali jettanii ummanni kun hundinuu ummata rabbiin jibbe rabbiin hoggaaniifin warri samii nama jibbe warri lafaatis nama jibbaa jaanii beekte akkas rabbii jibbee jira gurra ittiin godhinaa jechuu fadheeti isaan sanitti maaliif waa takka hin fidan yoo hagam fadhan hayyoota oromoodha yoo arrabsanis yoo xiqqeessanis jaalaluma ummataati gartee hayyoota keenyaaf idaamaa deema malee wanni san irraa hir'isan hin jirtu isaan jalan deemin ati isaanii jala garuu oromoon wanni ni dhaamuuf oromoon qalbii hiruu haa dhaabdu nama isiif yaadu ni beeyti nama takkitti dubbatuun quuqaa isirraa buqqisu ni beeyti oromoon saniifuu qalbii hiruu dhaabuu qaba ummanni oromoodha xiyyeeffannaan isaanii tokkoo fi tokko karaa takka qofa ta'uu qaba jechuudha galatoma. Hayyee Oromoo assalamu alaikum akkam jirtan nagahaa ara dhaamsa tokko siniidhaaf hangaasaa gartee akka nadhootti asirra ba'ee haasa'u hagartee qaamni isaa farshoo malee hin daleenye
asirra taa'ee soomana guddaa gartee addunyaan yaa rabbi jette inni asirra bahee farshoo dhugee Jawaar irraa haasa'a tanafa waraabeessa. Ammallee isin geenye foon nyaatuun foon Oromoo teessee nyaatu jirta. Oromoo yoo gargaaruu barbaadde ganda keessa deettee warra miila hin qabne miskiinota warra waan nyaatu hin qabne isaan waan gargaara idda gartee Jawaar jettee asirra haasa'utu. Amma ati kan polotikaan haasa'a jechuudha. Polotikaa namni haasa'u likkitti haasa'a maqaa namaa hin tuqu. Jawaar hin tuqin Jawaar sirra caala. Kanaafuu Jawaar idda jettu dhiisi Jawaar sirra caala Jawaar dhiira akka dhiiratti taa'ee dalagu jira. So kanaafuu guyyaa tokko illeen Prime Ministeerii tahee siifillee dabarsuu danda'a. Ati ifuu hidhamtee jirta. Gartee silaa gartee akka dhiiratti teesseetuma ofiisuma keessa akka namatti maan daleenime idda gartee Jawaar irraa haasa'utu. Bakka dalagaan ta'e Jawaaruma arrabsi jaanii maallaqa sii hafalanii. Firraadhii si Jawaar sii gahe haati Jawaar akkana Jawaar dhiiraa miti Jawaar akkas jettee irraa haasa'utu. Aboo firraadhii si mee amma Jawaar si gahe waan biroo dalagi miskiinota ganda keessa deemi helpi godhimee ati akka dhiiratti irraa gargaaribee nama ganda keessa miskiinota ganda keessa gartee miidhaa hin qabne. Yaada tokko dabarfachuu barbaannaa nuti akka dargaggoota Oromoo kan biyya Saudi Arabiyaa jiraatu rakkoo yeroo ammaan tanaa biyya keessatti deemu jiru keessaafuu warreen maqaa Oromoo kutaa bakka bu'an fakkaatanii warreen akka Dr. Tanakaa akkasumas Jaafar Alifaan hayyoota Oromoo irratti arrabsii eegalan nuti akka dargaggoota Oromoo baha Oromiyaatti ni balaaleffanna. Arras borus ni balaaleffanna. Borus Oromoo bakka bu'an Dr. Angaada Tanakaan faan Harargee bakka bu'an Artii bakka bu'an Shawaa bakka bu'an Oromoo takka bakka bu'an. Maaliif uummanni kun gantu goobanni kutaan qabu saban qabu naannoon qabu. Kanaaf gantuudha Oromoon akkasitti baree gantoota balaaleffatee gantoota maqaa kutaatii fi maqaa gosaa bakka bu'uu barbaadanii hayyoota Oromoo irratti duulan arras borus kutaas Oromoos nama kamuu akka bakka hin buune cimsinee nuti dargaggoonni qeerroon baha Oromiyaa kan Saudi Arabiyaa jiru isin hubachiisuu barbaanna. Galatooma.